Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafuun jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu baga jiraatan isin jecha waa'ee meeshaa irraa nagaafataa turtanii kinoo isiniin fidee qabadhe isinii dhufee jira. Sarbiisii irra nyaatan gosa isin barbaadan jechuudha. Akkaataa isin barbaadanii darzanni isii kakumaaf 600tu jira. Kasanii gadiillee hin jira jechuudha. Akkuma isiin orjinaaliin isii wal caaluun kinoo kana fakkaataa kidaanii akkanaa shorba barbaadanii kan irratti waan akka kookisii uumama irratti mijiidhaan ta'e isa biraa isaanii kookisii irra daraadaran jechuudha. Kookisii ta'ee wantoota akka qoloo waan garaagaraa jechuudha. Isaaniitti xixiqqishuu kanneen kinooti. Burtukaana waan garaagaraa irra mummuruu ta'e wantoota barbaadan irra jechuudha. Isaanii abbaa tokko tokkoon irra nyaatan. Inni biraa siinii bunaatii diizaayinii isin barbaadan jechuudha. Siinii bunaa babbareedaa kanneen guddaa jira, xiqqaa jira, diizaayinii barbaadaniin, kararii barbaadaniin kinoo siinii yeroo namni gurguddaan dhufu akka haadha keenya, akka abbaa keenya siinii gurguddaa jechuudha. Diizaayinii barbaadaniin, diizaayinii duraan irraa layyetti jedhee jechuudha. Babbareedaa kanneen yeroo barbaadan kinoo isin qabadhee dhufee jira. Hiiqaa babbareedaa hiiqaa adda ta'e jechuudha. Orijinaali hin jira akka hiiqaan gatiin isaallee wal caala. Hiiqaalleen akkasuma orijinaalillee akkasuma jira. Hiiqaan haaroftillee akkasuma jira. Garuu gatiin isaa wal hin madaalu. Maashina bunaa irraa barbaadanii jennaan jechuudha. Wanti inni hin daakne hin jiru. Mixinii yoo barbaadan hin daaka maashinni guddaan kun maashina masni mul'isu kun hanga mixinii duras iyyuu hin daaka jechuudha. Akkana fakkaataa kanneen keessaa hiiqaan isin jaalattan yoo jiraate burcuqqoo bishaanii warqaammaa jechuudha. Diizaayinii isin barbaadan, kararii isin barbaadan kinoo kunniin guutuun isaa jechuudha. Moqorqoraa aananii jechuudha. Ka jabanaadhaan ofirra qaba. Jabana manassaa akka qabu jechuudha. Hiiqaa kanneen jechuudha. Jaalattan taanaan irraa iskiriinshoot godhaati keessaan lakkoofsa bilbilaa kee isin kennaa yeroo hundaayyuu ammallee irra deebi'ee xumura irratti isiniif kenna. Hiiqaa kana irraa iskiriinshoot godhaati keessaan teelegiraamiin ta'e waasaappiin ta'e ka barbaadan na erguu hin dandeettan jechuudha. Feermuuzii irraa kinoo. Hiiqaan guutuun isaa jechuudha. Hiiqaa babbareedaa ka isin hin jaalattan jedhee silaa yaadu hiiqaa of kiyyaa filadhee orijinaalidha. Hiiqaa bareeda jedhee jechuudha. Hiiqaan kun akkana walirra gurgurama kinooti. Kidaanii lama qaba, cilfaa qaba, sarbiisii irraan ka jala kaayan qaba. Hiiqaan kun gatiin isaa kidaanii kunniin jechuudha. Kidaanii bareedaa sirriitti mijataa ta'e jechuudha. Kinoo cilfaa garaa keessaa qaba, kurree qaba jechuudha. Sarbiisii irra kaa'atan qaba kana qofaayyuu miti. Baay'ee bareeda jechuudha. Isa mijataa ta'e. Aynata barbaadan itti baastanii waan cilfaa qabuuf cilfaallee kama ofii waan qabuuf akkasii ittiin fayyadamuu dandeettanii. Inni biraa kinootu. Saani shorbaa saanii aynata isin barbaadan jechuudha. Akka dagaleen daraadaramu ta'e gubbaan ol daraadaramu ta'e akkaataa isin barbaadan jechuudha. Isa mijataa ta'e bareedaa kinootu. Ka barbaadaniin kararii isin lamaan jira. Kararii lamaan kana keessaa ka barbaadan filattanii ka barbaadaniin bitachuu dandeettanii kinoo akkana laala akkana fakkaata jechuudha. Meeshaa baay'ee nagaafataa turtan isa kana qofaa miti. Saani shorbaa irraa jechuudha. Saani shorbaa qofaa miti kinoo kunillee. Wantoota akka timiraa ta'ee baay'inatti ta'e wanta barbaadan itti baafachuu dandeettan. Burcuqqoon diizaayinii isin barbaadanii. Diizaayinii isin barbaadanii jira jechuudha. Gaafa kaan bite sun isa akka laastikii miti. Garuuyyuu burcuqqoo shaklaallee miti jechuudha. Kun ammoo burcuqqoo ofii keessanii barbaadan jechuudha. Akka barbaadanii kararii barbaadanii burcuqqoo bishaanii jookii qabu hundi isaatu. Kana qofaa miti. Makara aananii jechuudha. Kinoo ka barbaadanii bifa barbaadanii inni kun ka waxiiti. Waxii aynata barbaadan itti baafachuu dandeettanii. Kunniin hundi isaatu irraa banamaa kidaanii barbaadan akkaataa isin barbaadanii kidaanii feermuuzii ta'ee ka feermuuzii hin taaneen ta'e ka barbaadaniin filachuu dandeettan jechuudha. Kinoo keessaa maratadha. Hiiqaa babbareedaa adda ta'e jechuudha. Kidaanii barbaadan jechuudha. As keessa kidaaniin as keessa hin jiru jechuudha. Diizaayinii isin barbaadan akkaataa isin barbaadaniin laastikii ta'ee jechuudha. Feermuuzaan ka isin barbaadaniin jiru jechuudha. Kidaaniin kunniin ka garanaa indaallee muluun isaa feermuuziidha. Kidaaniin as keessa hin jiru jechuudha. Kidaaniin guutuun isaa ka feermuuzii ta'ee kidaaniin as keessa hin jiru. Isin ammoo as keessa ka jaalattan iskiriinshoot godhaati keessaan naaf ergaati namoonni bitachuu barbaadan bitadha. Kinoo ka as bira jiru kunniin ka dalgarra jiru ka caafirraa kun jechuudha. Lamaan isaatu distiidha. Distiin kun distii baay'ee orijinaalidha jechuudha. Distii baay'ee orijinaalii ta'e furdaadha jechuudha. Distiiwwan irraa ta'e hiiqaa barbaadan irraa namoonni barbaadan iskiriinshoot godhaati keessaan ka jaalattan keessaa naa ergaa. No as biratti soofaa isin qabadhee dhufee jira. Soofaa ka barbaadu jiraate soofaa ta'e arbaa majlisii ta'e namoonni barbaadaa yoo jiraate ajajachuu hin dandeettanii. Kamaal kana qofa qomsaaxinii irraa biffee irraa akkaataa isin barbaadanii diizaayinii isin barbaadanii saayizii ma barbaadan jechuudha. Iskiriinshoot godhaati keessaan ergaati. Ana ammoo akka isin barbaadan isin hojjechiisa kinoo biffee babbareedaa kanneen jechuudha. As bira ka jiru ammoo biffee babbareedaadha. Biffee baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Gatiin isaa gatii madaalawaa ta'een namoonni barbaadan keessaan na dubbistanii ajajachuu hin dandeettanii jechuudha. Akkana fakkaataa kinoo yoo barbaadan soofaalleen hin jira.
akkaataa isin barbaaddan jechuudha. Qodaadhaan ta'e liizariidhaan ta'e algaalleen jechuudha. Algaan mijataa algaa babbareedaa jechuudha. Algaan akkana fakkaata. Akkuma 35tu jira, akkuma 40tu jira. Kinoo kanatti akkaataa isin barbaaddan amma algaan kun jechuudha. Baakkoon mataa duraallee qaba jechuudha. Wanta barbaaddan kaa'uu dandeettanii qumsaaxinii irra wantoota barbaaddan guutuu argachuu dandeettanii namoonni nagaafataa turtaniif kinoo qabadhee isinii dhufee jira. Algaan jechuudha. Kinoo kun teebiliidha. Teebilii bootaa iddoo nyaataati jechuudha. Namoonni barbaadani teebiliidha. Kanya bootaa nyaataati jechuudha. Yoo barbaaddan wombarii 8 barbaadani, wombarii 6 barbaadani teebiliin isaa akkana jira babbareedaadha jechuudha. Namoonni barbaaddan ajajachuu namni barbaadani keessan na dubbisuuf hin irraanfatinaa isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuullee hin irraanfatinaa gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Kinoo soofaa babbareedaa akkaataa isin barbaadani. Amma soofaan kun arabiyaa majlisii fakkaata malee soofaan fakkaatu buleen sun faa keessattuyyuu soofaa baay'ee babbareedaatu jira. Keessattuyyuu teebilii akkana fakkaata jechuudha. Teessoon kun haga jalaatitti qaba jechuudha. Wombarii teebilii babbareedaa jechuudha. Akka bootaa nyaata bootaa mijataa jechuudha. Akkaataa isin barbaadaniin namoonni hojjechiisuu barbaadan inni kunniin ajajaanillee ajajaa hojjetama. Ajachiifattanii hojjechiifachuu dandeettanii baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee nama hawwatallee. Soofaallee yoo barbaadan teebilii kanneenillee yoo barbaadan teessoon akkaataa isin barbaadaniin ka jahaati namni barbaada jahaan ajajachuu danda'a. Ka barbaada 8 ajajachuu danda'a jechuudha. Sun ammoo fedha keessanii akka isin barbaadanitti. Isin ammoo birrii keessan bichaa qopheeffattanii ajajachuu qofa jechuudha. Ana ammoo akka isin barbaadanitti isiniif hojjechiisa. Namni baay'een nagaafataa turtanii kinoo qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Diizaayinii baay'eedhaan isinii fideeyanuyyuu. Isinillee ammoo diizaayinii kanaan adda akka barbaadaniin filattanii ajajachuu hin dandeettanii. Yoo diizaayiniin kunniin isinitti tole diizaayinii makanaan yoo kunniin isinitti hin tolle diizaayinii ofii keessan jechuudha. Kun ammoo teebilii jala jechuudha. Jalli teebiliitu akkana jira baay'ee bareeda jechuudha. Jallummaan isaatu baay'ee bareeda. Akkana fakkaata jechuudha. Kana hoo jaalattan kanumaan ajajadhaati. Inni kun abbaa jahaati kinoo argitanii abbaa jahaati. Abbaan jahaayyuu hin bareeda. Algaalleen kinuuti algaan mircaa isin barbaadaniin jechuudha. Akkaataa isin barbaadanii akkaataa barbaadanii maadhaxattanii jechuudha ajajachuu dandeettan. Diizaayinii baay'ee isin qabadhee dhufeera. Diizaayinii kana guutuu keessatti ka barbaadan ajajachuu dandeettan jechuudha isin. Akkana fakkaata. Yoo barbaadan diipstaandii televiziiniin irra taa'ullee jechaadha. YouTube tanaan dura isin YouTube irratti kinoo diipstaandiin televiziinii irra taa'u kana akka barbaadaniin dura tanaan dura illee isin hojjedhee viidiyoo gad isinii dhiisee jira. Isa keessaa akka barbaadan iskiriinshot godhaatiin natti ergaa. Ana ammoo isin hojjechiisa jechuudha. Viidiyoo ka televiziiniin irra taa'u jechaadha. Kanaan dura hojjedhee si gad isinii dhiiseera. Isa babbareeda adda ta'e jechuudha isin hojjedhee gad isinii dhiisee jira. Akkana fakkaata jechuudha. Algaa ta'ee televiziin algaa ta'e dhiifama irra ta'e algaa ta'e biffee ta'e qomsaaxinii ta'e teebilii ta'e diipstaandii ta'e ka barbaadan irraa jechuudha. Akkaataa barbaadaniin akkaataa diizaayinii jaalattaniin ka barbaadaniin ajajachuu hin dandeettanii. Yeroo barbaadan ammoo diizaayinii barbaadan anin qaba. Ka barbaadaniin isiniif kennaa ajajachuu dandeettanii. Keessumaan qofa isin gaan isinirraa wanti isinirraa eegamu subscribe, like, share gochuu fi keessan na dubbisuu qofa jechaadha. Wanti isinirraa eegamu keessan na dubbisuu qofa. Lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irratti telegiraamii ta'e waasappii ta'e waan barbaadaniin argachuu dandeettanii. Firiijii irraa firiijiilleen kinooti akkana fakkaataa firiijii bareedaa. Innillee litirii qaba. Litiriin 300 fi 20tu jira. Litirii 200 jira. Isin ammoo ka barbaadaniin bitachuu hin dandeettanii. Jiddu galeessa jechuudha. Inni kun litirii jiddu galeessa. Kuma litiriin 300 fi 20 kuma 30 firiijii oriijinaalii jechuudha. Kasanii gadiillee hin jira.